Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun kan daawwachuutti jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dhiyeessinudha. Torban darbee waa'ee cidhaa irratti yeroo waliin qabaachuu kan jedhu baranneetiin turre. Har'as boqonnaa arfaffaa kutaa 11ffaa cidhaaf qophaa'u kan jedhu wajjin barannaa. Har'as Pastor Walakkaa kennatti argamanii marii kenna kan idilee itti fufnaa baga nagaa jiraattan isinis hanga dhuma keenya sagantaa kanatti yoo nu wajjin turtan waan tokko qabattanii asii kaatan ka jedhu amannaa sagantaa kennatti sin deebisnaa baga nagaan dhuftan. Pastor baga nagaan dhufte Noor. Ayyee galatoom Roobaa. Akkam daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaan waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu. Egaa Pastor sagantaa kennaa jala qabuun duratti baga nagaan dhufte siin jedhaati. Har'as akkuma asiin dura torban darbe gooneetiin jenne ABCD Gaa'elaa irraa kutaa 11ffaa boqonnaa arfaffaa irraa cidhaaf qophaa'u kan jedhu yeroo darbee yeroo waliin qabaachuu wal amanuu fi yeroo waliin qabaachuu irratti baranneetiin turre. Har'a ammoo erga yeroo wal amantee yeroo waliin qabaatte booda ka ittaanu cidhaaf qophaa'u. Cidha seenuu miti cidhaaf qophaa'u irra jirra. Isa wajjin marannaa osoo achiin geeniin ittiin darbiniin duratti kabajamtoota daawwattoota kennaa akka waaqayyo hafuura ofiitiin nu gaggeessu haa kadhannu. Galanniniif ulfinni kabajjaan teessoo kan keerratti siifaa ta'u waaqa mana samii jirtu nagaan nu eddee hennaa ammaa kana haala kanaan sirraa akka dhageenyu waa yeroo nu kenniteef ulfaadhu gooftaa kiyya sirraa barachuuf urgee kana jirraa yaa waaqayyo diida san namoonni jiran warroonni gaa'elaaf qophaa'an gooftaa kiyya asirraa waa dhagaanii baratanii akka cidha isaaniitiif haala gaariin ittiin qophaa'uu danda'an warroonni cidha keessa jiran immoo warroonni gaa'ela keessa jiran immoo gaa'ela isaanii yaa waaqayyo ittiin haaromsachuu akka danda'an si kadhanna maqaa gooftaa Kiristoostiin ameen. Ameen. Egaa Pastor adda cidhaaf qophaa'uu irra jirra. Mee namoonni cidhaaf akkamitti qophaayan? Baay'ee gaariidha. Egaa akkuma dursitee ibsuudhaaf yaalte amma kutaa 10tti kan dhufne dhuma irratti kutaa 10ffaa irratti waa'ee yeroo wajjin qabaachuu waa'ee barbaachisummaa kadhannaa kan haasofne utubaa gaa'elaa keessattidha. Utubaa gaa'elaa keessattidha kan isaaniin haasofne baay'ee barbaachisoo warra ta'an utubaa gaa'elaa baay'ee isaaniiti kan kaafne ilaalle suni namni gaa'ela hubachuutu irra jira. Utuu gaa'elatti hin seeniin dura gaa'ela maal akka barbaachisu utuboota akkamii akka inni qabu maaltu gaa'ela baatee deemuu akka inni danda'u isa kana qopheeffatanii kana beekanii ani gaa'elatti yoon seene isaan kana hundumaa gochuu nan danda'a barbaachisummaa isaa hubadheera jedhanii gaa'elatti seenuun waan tokkodha. Inni har'a ilaallu kun cidhaaf qophaa'u mata dureen amma kaafte kuni boqonnaa arfaffaa ABCD keessattidha kan inni jiru. Namni tokko cidhaaf qophaa'u kan inni ga'u amma filannoo filatu hundumaa xumureera jechuudha. Innis filannoo isaa xumure isheenis filannoo ishee xumurteetti jechuudha. Sana jechuun maal jechuudha? Nama fuudhu bareera namatti heerumtu barteetti baruurra darbee murteeffataniiru jechuudha. Inni naa ta'a gaa'elatti wajjiniin seenuu nan danda'a jettee isheen murteeffatteetti kun kennaa waaqayyooti mirkaneeffatteetti jechuudha. Innis ishiin naa taateetti nama gaa'ela kootiif naa taatu argadheera amma gaa'ela dhaabbachuu nan danda'a jedhee yeroo yaadutu gara cidhaatti darbama jechuudha. Namoonni baay'ee wal jala fuudhu kana. Kanaafan irra deddeebi'ee dubbadha. Namoonni wal jala fuudhan maa inni namoonni tokko tokko wal baraniitu utuu waa'ee jireenya isaanii naasanii waa'ee gaa'elaa barbaachisummaa isaa sirriitti iyyuu walii isaanii hubatanii keessa waliyyuutu sirriitti hin barin namni kun hin taatiifiif hin ta'aafiitu addan baafatanii wal baranii maa wal argee lammaffaa sadaffaatti waa'ee cidhaa waa'ee maalii haasa'uu jalqabu jechuudha. Sun dogoggoradha. Adeemsisaa dudduuba achi as jalqabuu ta'a jechuudha sun. So erga waan hundumaa fixxee booda erga mirkaneeffattee booda
nama fuutu argachuu kee nama teerumtu argachuu ishee erga murteeffattee booddee amma cidhaaf qophaa'uun barbaachisaadha. Cidhaaf qophaa'uun maa inni tokkoffaa waan guyyaa cidhaa sana ilaallatudha inni guddaansa. Guyyaa tokkitti jireenya ofii keessatti guyyaa tokko kan ittiin abbaa manaaf haadha manaa ta'anii jireenya itti jalqaban isa isaaf qophaa'uudha jechuudha guyyaa sanaaf. Achum maal fa'aa ilaallata inni fakkeenyaa fi yoom cidha godhanna eessatti cidha godhanna cidha keenya akkamittiin godhanna baasiin cidhaaf barbaachisu maal faatu jira jedhanii wantoota akkasii irratti haasa'uudhaa fi mari'achuudhaa fi qophii sanaa gochuudha jechuudha. Isa duwwaan mootu hin taane guyyaa sanarraa kaasee jireenya abbaa manaaf haadha manaa jiraachuu jalqabu wanta ta'ee fi wantoota sanaaf qophaa'uudha boqonnaan kun walii gallisaa. Yaa waaqayyo isaa eebbisu paaster asirratti cidhaaf qophaa'uun duratti waa baay'ee tarreessiteeta namoonni iddoo kanaan ba'uun duratti wantoota isaan gochuun isaan irra jiru wantoonni isaan arguun isaan irra jiruu fi wantoota isaan shaakaluun isaan irra jiru waa baay'ee tarreessineerra har'a immoo cidhaaf qophaa'uu jalaan baaneerra. Garuu yoo ammaan tana ilaal dur yoo ilaalleetiin jenne abbootiin keenya osoo hin beekin nama fuudhaaraniyyuu osoo hin beekin fuudhani. Amma immoo nama fuudhaattu san beettee maal jettee fuudhuu qabda jedhaata. Garuu wanti kun waliin dha'u rakkina maal qaba nama beekaatu tokko yegiddi barachuu qabda. Yoo ilaalleetiin jenna abbootiin keenya abbaan si kadhata malee ofiin kadhattu. Abbaan si intala fuudhaattu nama itti heerumaattu yoo dutti hin beekne fuuta. Achi cidha umrii ofii guutuu waliin jiraatan. Wanti kun waliin dha'u. Isa kamtu sirriidha inni wal nama falmisiisa. Kuni falmii bal'aa ta'uu danda'a. Mata duree keenyarraa ala nu baasuu danda'a falmiin kana. Namoonni warri kaan isa bara sana warri jajatan jiru. Sababiin isaan sana jajataniif maaliif utuu wal hin beekin yookiin immoo utuu wal hin jaallatin abbaatu jaallatee fi yookiin haadhatu jaallatee fi yookiin firatu jaallatee fi sana booda dhaqee gaafatee fi wanti hundumtuu dhume kan guyyaa cidhaa sana wal argan jiru jechuudha. Achi isa duwwaamin kan ilaalani dur cidhii yookiin immoo gaa'illi ulfina qaba kabaja qaba namoonni akka salphaatti gaa'ila isaanii hin diigani gaa'illi hin diigamu jechuun miti garuu akka salphaatti hin diigani baay'inaan utuma wal hin beekin gaa'ilaa dhaabbatan iyyuu malee bara jireenya isaanii guutuu wajjin hin jiraatu. Waggaa dheeraadhaaf gaa'ilaan hidhamanii wajjin hin jiraatu. Gaa'illi isaanii kabaja qabaa ulfina qabaa jedhameeti kan inni beekamu jechuudha. Sababii sanarraa kan ka'e isa wayyeedhanii warri falman jiru. Gara bara keenyaa kanatti immoo yeroo dhuftu aadaan sun jijjiirameera. Abbaatiif haati yookiin maatiin namaa ilaalanii namaa jaallatanii gaafatanii guyyaa cidhatti wal arguun hafeera. Bara kana immoo abbaatu jaallateetu gaa'ilatti gala. Nama ofii isaatii jaallate gara maatii isaatti dhiyeesseetu nama akkas jedhamtu jaalladheera isee wajjiniin gaa'ila dhaabbachuun barbaada kanaaf jaarsa erguun barbaada wanta ta'eef na gargaaraa jedheetu gara maatiitti dhiyeesse mariisisaa jechuudha. Ammallee mariin maatii numa jira yaadni maatii numa jira garuu jalqabbiin isaa kan inni dhufu filannoon isaa kan inni dhufu warra wal fuudhuuf adeemurraati jechuudha kan inni ta'u. Maatiinis kan isaan gaafatan amma bara kana akkas jaarsummaas yeroo dhaqamu yookiin yeroo jaarsi ergamuudhaaf intalli maatiitti himtu kan isaan gaafatan kana jaallatteetta beettaa eessadha jedhaniitu waa'ee jireenya isaatii qoratu jechuudha. Ishee marraa qorataniitu sana booda itti walii galu yookiin immoo ittiin mormu jechuudha ishee yookiin gorsu yookiin mormii marratti kaasu. Lachuun isaayyuu rakkina qaba. Yeroon siin jedhu inni bara durii komponentii jaalala jedhamu hin qabu. Qabiyyee jaalala jedhamu of keessaa hin qabu. Nama hin beekne akkamitti jaallatta. Erga fuutee jaallachuuf yaalta malee eenyuun akka fuudhaa jirtu iyyuu hin beektu yookiin immoo jaallattee miti kanatti fuudhaa jirtu maatii kee jaallatee nama maatii keetti yaada maatii keetti walii galtee tokko jettee jalqabda jechuudha jaalala qabaachuufiidhaaf yaalii goota. Gaa'ela isaanii keessa bara dheeraa jiraatan umurii isaanii guutuu gaa'ilaan qabamanii jiraatan jechuun jaalala walii qabaatanii jiraatan jechuus miti.
yeroo wal jaallachuu danda'u baay'inaani garuu warri immoo himataa jiraatan jiru. Maalan jaalladheeni eessattanii isa beekan ture. Qabanii itti na kennani. Otoo haasofnu dur bara sirbaan heeruman bara sirbaan fuudhan dubartoonni yookiin warri durbaa boo'aadha. Mararoodhaa maal jechaa boo'aa maatii ishee abaaraa na gurguratan jechaa boo'aadha kan isheen heerumtu jechuudha. Tarii sun filannoon sun waan keessa hin jirreef komponentiin jaalalaa sun waan keessa hin jirreef barbaaddee filattee nama naa taa'etti heerumaa waan hin jirreef nama maatiin ishee toleeranii jaallatan itti heerumaa waan jirtuuf ta'uu danda'a jedheeti kana yaadu. Inni bara kanaa gaarummaa inni qabu inni akkuma jedhee jaallattee ma jalqabda silaamasa. Namni humnaan sitti fidu hin jiru maatiin humnaan sitti hin fidani. Kanaaf ani isa bara kanaarra hin jira. Gaa'elli dhaabbachuu dadhabuun itti fufuu dadhabuun walii kuun baay'achuun sababinsaa sababii maatiin sii fiduu didaniif isaa fidedhee hin yaadu. Sababoota adda addaa barichaa wajjiniin aadaa barichaa wajjiniin wal qabatee barmaata haaraa dhufee jiru wal qabatee obsa dhabuu dhufee wal danda'uu dadhabuu dhufee ilaalchumti gaa'elaaf qaban badaa dhufuusaa wantoota baay'ee kaasuun hin danda'amu. Yaa waaqayyo si haa eebbisu akkuma jette namoonni durii yeroo wal fuudhaniitiin jedhan abbaa faadhatu namaa filata. Yeroo tokko garattuu walii filatan. Tantee yoo intala taate kiyya yoo dhiira taa'e ilma kiyya intala tantee ilma kiyyaaf jedhanii namoonni walii filanii. Uduun dhalataniyyuu walii filanii. Gaafa dhalatan immoo akkasuma walii gurguranis jiru. Walitti heerumsiisan wal fuusisanis jiru. Marti isaa akkas ta'a jechuu osoo hin taane jechuu. Haa ta'u bara kanatti yoo deebineetiin jenne responsibilitiin sirra jira. Haala jireenya barichaallee ta'uu danda'a. Akki jireenya barichaatii fi duriitii fi jireenyi ammaallee adda adda. Haalli dur ittiin intalli laallamtuuf haalli amma intalli ittiin laallamtu adda adda. Dur warrumatu sii murteessa malee intalli ofiin hin murteeffattu. Abbatu murteessaa maatiin murteessaaf jechuudha. Amma ofii murteeffatta waan ta'eef responsibilitiin keeti jechuudha. Ofii nama feetu jaallattee maal jetteeti fidattee warra geessitaa kunuu nama kana jaalladheera na jaalladha. Nama abaartu hin qabdu. Nama abaartu. Abaluun natti fide hin jettu ebeluun natti fide hin jettu. Natti fide. Itti gaafatamummaa fudhatta. Yaa kanaaf baay'isanii itti gayyaadanii qophaa'uun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Isa kanumaan jalaa baaneetiin ergi cidhaaf qophaaftee walii galtee waliin haasoftee kaateen booda gara cidha pilaanii gochuutti deebita. Cidha kana attamiin geggeeffadhaa maaliin geggeeffadhaa eessatti geggeeffadhaa haala kamiin geggeeffadhaa ka jedhu gara baasitti deebiteetiin jetta mee gara baasitti haa deebinu. Baasiin cidha keessatti wanta barbaachisaa ta'e tokkodha. Kutaa itti qophaa'amuun irra jiru tokkodha yeroo cidhaaf qophooftu. Kun immoo karaa adda addaati kan inni ta'u. Jalqabaa cidhi kee maal fakkaachuu qaba? Cidha akkamii godhachuu barbaadda? Eessatti akkamittiin godhachuu barbaadda cidha kee? Isa yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Isarratti walii galuun barbaachisaadha. Utuu haasofnuu namoonni wal jaallatanii waan hundumaan waliif ta'anii baasii cidhaa irratti yookiin iddoo cidhaa irratti walii galuu dadhabuudhaan utuu gaa'elatti hin seeniin hafan baay'ee isaaniitu jiru. Mata duree salphaa miti sun. Baasiin cidhaaf ba'u baay'ee hubannaa barbaachisa. Sababiin isaa wantoonni humna kee qoran, wantoonni dandeettii kee qoran, wantoonni kiisii kee boorsaa kee qoran baay'eetu jiru. Ollaan jira, naannoon jira, aadaan baratamaa dhufe jira, faashinii nama ba'aa dhufe jira, cidhi ebaluu akka ittiin geggeeffameetu jira. Sun hundumtuu aboottee tokko keessa si galchaa jechuudha fide. Ati ofii keetii cidha kee akkamittiin godhachuu barbaadda? Abaluu akkamittiin godhateetu hin taane ati cidha kee akkamittiin godhatta? Isheen maal barbaadde ati maal barbaadda? Isa kana gadi taa'anii hubannaadhaan haasa'uu barbaada.
Waanuma feete hunda godhachuun dandeessu. Waan baay'ee fedhuu dandeessa. Garuu waan ati feete sana akka hin godhannee fi wantoota si daangessan keessaa tokko humna maallaqaa ati qabdu ta'uu danda'a. Humni maallaqaa si daangessuun waan tokko. Fedhiin waan kan biraadha. Maallaquma qabaatteef immoo maallaqa qaba jetteem immoo waan hin barbaachifne hundumaa gochuun immoo qormaata kan biraadha kan inni ta'u. Kanaaf yeroo gaa'elaaf qophooftu cidha kee murteessuun maal akka inni fakkaatu murteessuun cidha keenya baasii keenya amma maaliittidha kan nuyi dandeenyu hagam deemuu dandeenya humni keenya ammami jedhanii ta'an ilaaluun gaariidha. Ammaman qaba achi keessaa immoo ammaman baasuu danda'a isa jedhu ilaaluun gaariidha. Sana booda erga humna kee ilaaltee booda wantoota baasiidhaaf si barbaachisu hundumaa tarreessitee lafa kaa'u si barbaachisa. Erga isa tarreessitee booda wanti ati tarreessiteef humni ati qabdu yookiis wanta ati kan irratti baasuu barbaaddu wal gitamoo waliin gitu wal madaalamoo waliin madaalu isa jedhu ilaaluun gaariidha. Erga isa madaaltee ilaaltee booda wanti achi keessaa fakkeenyaaf baasiin si eeggatu humna keetii ol ta'uu danda'a yeroo ati tarreessitu jechuudha. Keessattuu bara kana wanti hundumtuu gatii waan dabalee jiruuf jechuudha. Humna keetii ol ta'uu danda'a. Yeroo inni humna keetii ol ta'u gatteessee mari'attee kana keessaa kamiin hambisuu dandeenya. Wanti hin barbaachifne wanti nuyi kanatti daballe maaltu jira jetteetu isa calalta jalqaba. Marsaa jalqaba. Yeroo isa calaltu waan hin barbaachifne keessaa baafteetu isa hafe ammas walitti edaateetu herrega isaa hojjetta. Yoo herrega isaa hojjettu ammas humnaa ol ta'uu danda'a. Ammayyuu lafa humna keetii bira hin geenye ta'uu danda'a. Amma immoo sadarkaa sanatti maalitti gadi buutaa. Ituu argamanii gaariidha jettee kan yaaddu. Ituu jiraatanii gaariidha. Cidha koo bareechuu danda'a. Na gammachiisuu danda'a. Garuu immoo yoo hafe rakkoo hin qabu jettee immoo kan yaaddu isaaniin immoo keessaa baaftaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti kitaaba kanarra kaa'eera. Abbaa caadaa gaa'elaa irratti akka fakkeenyaatti waan kaa'e fakkeenyaaf keekii muruu akkuma fakkeenyaatti. Gaa'ela baay'ee isaa irratti yoo argiteetta ta'e keekii muruun jira. Baay'ee isaa irratti. Garuu keekii yoo muriin hafte maaltu ta'a? Namni seera godhee tumee kana kaa'ee hin jiru. Yoo keekii murte malee cidhi kee cidhan ta'u namni jedhee hin jiru. Abbaa manaa fi haadha manaa hin taatu waan ta'e hin jiru yoo keekii murte malee. Gatii keekii guddaadhaa onaa isaa jedhamne akka fakkeenyaatti kan dubbataa jira jechuudha. So yoo jiraate rakkoo hin qabu. Yoo jiraachuudhaa baates garuu wanti inni jijjiiru wanti inni hambisu gaa'ela keekeetti cidha keekeetti wanta inni hambisu wanti guddaan qaawwinni uumu hin jiru taanaan wanta akkasii kana keessaa baaftaa jechuudha. Gara maalitti dhufuuf gara humna keetiitti gara sadarkaa keetiitti gara hanga baasuu dandeessu fiddutti wantoota baasii si baasan calaluun barbaachisaadha kan inni ta'u. Waaqayyo si haa eebbisu paaster achi biratti sa'aatiin kennallee waan deemaa dhufi waa'ee baasii ilaalaadha. Kun wanti waa'ee baasii ilaalaa dhufi namni martinuu humna ofiitiin haa fuudhuuf. Yoo the most expensive wedding jedhamee barana ka galmaa'e cidha Indiyaatti Mumbaatti deemsifame cidha ilma nugusichaati. Miliyoona $600,000 baase ciini suniin. Ka qabu akkas yoo baasellee hin qabaaf baase. Garuu barbaachisaa akka amantootaatti akka amantiititti horii haganaa kana cidhaaf baasuun barbaachisaa. Itoophiyaatti ka dhagaaru miliyoona 90 moo akkam baasee dhagaara. Miliyoona 90 qabaatee baase homaa miti garuu barbaachisaa. Akka namaatitti namtichaan amma miliyoona 600 baase kun ollaa isaatitti namoonni beelaniiran baay'atu jiran. Ka waan nyaatan hin qabne jechuudha. Namoonni miliyoona 90 ennaa baasteetiin jettu cidha tokkochaaf guyyaa tokkocha akka dhumatu hiyyeessa meeqatu ollaa kan kee jira, ka qe'ee kan kee jiru, ka balbala kan kee jiru, ka irra tarkaanfattee luftu. Ka sa'aatii cidhaaf deemtu san bira darbitu ka harkas jala qabatu. Oduutti hin gargaarte akka amantiitti baay'ee barbaachisa. Garuu achi keessa dhaqaa hin jirru amma. Barbaachisa moo hin barbaachisu? Ka amma nu dubbataarru namoota baasii dadhabanii cidha dhiisan baay'eetu jedhan. Keessattuu intalli arsii baay'ee gatiin isii hedduu ol ka'eera. Intala arsii attamiin fuudhan namoonni baay'een ennaa jedhan hin dhaga'anine. Baay'inna horiirraan kaka'e jechuudha. Waanuma horiin ol ka'ee fi
atillee horii ol kaastee kennuu qabda atillee horii ol kaastee baajetii godhachuu qabda jechuu miti. Namni martinuu gatii ofiitiin akkaataa ofiitiin deemuun barbaachisa. Mee gara kan keetitti deebinaa cidha godhattee bira lufteetta baasiin kan kee hagam ture attami godhattan isin. Sa'aatiin illee waan deemaaruuf gabaabsinee deemna. Baas gara ofii kootiitti roon deebi'u an waanan amma jechaa jiru kana jireenya koo keessatti raawwadhee argeera. Barbaachisummaa isaas ofii kootii gammachuun itti qabus ibsuu hin danda'u waan sanatti. Aniif haati manaa koo waa'ee gaa'ela keenya cidha keenya godhachuu irratti yeroo walii mari'achuu jalqabnu salphaan ture jalqabisa gara sadarkaa sanatti gadi dhufuun. Garuu irratti haasaa bulchataa itti deebinee irratti haasaa kaarsaa irratti waliigalaa isa waliigaluu dadhabne irratti bulchannee itti deebi'aadha. Booda gadi finnee jechuudha gara humna keenyaatti. Aniif isheen baay'ee galateeffachuun barbaada carraa kanatti fayyadamee sababiin isaa yeroo baay'ee ijoollee dubaraati kan toleen jennee jedhama jechuudha. Cidhi akka ittiin baasii xinnoodhaan raawwachuun akka danda'amu. Wanti nuyi barbaannu, wanti ani barbaadu, wanti nuyi irratti walii galle cidhi keenya ulfinaan mana Waaqayyoo keessatti gaggeeffamuu isaati kan nuyi barbaannu. Inni guddaan isadha. Namni baay'een baasii kana baasuu waan hin dandeenyeef, konkolaataa kiraayii fudhachuu waan hin dandeenyeef, liimooziinii fudhachuu waan hin dandeenyeef, veeloo kiraayii fudhachuu waan hin dandeenyeef, galma kireeffatee namoota waamee nyaachisuu waan hin dandeenyeef, dhangaa qopheessuu waan hin dandeenyeef, inni kaan gaa'elatu hin godhatin hafa. Inni kaan cabseetuma walitti gala. Inni kaan wal fudhatee bada. Wanta hin taane wanta baay'ee isaatu raawwata jechuudha. Nuyi sanan goonu jenneetu cidha keenya ulfinaan mana Waaqayyoo keessatti godhanna. Garuu konkolaataa kiraayii fudhannu hin qabnu. Konkolaataa hin fudhanne nuyi. Veelloo hin binne yookiin veelloo kiraayii hin fudhanne. Suufii haaraan bitanne ani ofii kooti cidha godhachuudhaaf. Waamicha waamne jechuu hin danda'ama. Ollaa mana haadha kootti kanan himee bilbilee mana ebaluu fi mana ebaluu biran darbin kana dabartee waamin. Keessa dabartee nama waamteennaan namni si komata. Garuu mala shan akkana lakkaa'iti warra kana waami. Isaan kun duwwaan manatti argamanii naan ga'aadha. Nuyi sagantaa keenya waldaatti godhachuu barbaanna. Waldaatiif sagantaa finneennaan miillaan deemnee galla. Waldaadhaa fi manni keenya yoo baay'ate miillaan daqiiqaa 10 deemama walirraa. Miillaan deemnee galla konkolaataas hin qabnu. Akka ittiinidha kan nuyi itti qophoofne jechuudha. Guyyaa sana dargaggoota distriiktii Dongoroo jala jiran hunduma isaaniitiif waamichi godhame. Guyyaa sana anatu ofii kootii barsiisaa oole waa'ee gaa'elaa. Sa'aatii 4 waa'ee gaa'elaa irratti dargaggootaaf hubannaa kennaan ture. Sana booddee daqiiqaa 10 gadi baatii deebi'aa. Sana booda yoon dhageenya ta'e har'a cidha kooti. Sirni gaa'ela keenya har'aasumatti isin duratti akka inni raawwatu yeroo addanaa baanu konkolaataan hin jiru miillaan deemnee galla. Yoo isinitti tole faarfataa nu geggeessaa gara manaatti. Manaan dhugaatii deebi'aa. Mana dhangaan qopheessine hin jiru nyaati hin jiru. Kanaaf yoo wanti nuyi qopheessine anaaf jaalawwan kooti kan ga'u duwwaadha. Kanarraa kan hafee warra kaan hin ga'u waan ta'eef achiin dhugaatii deebi'aa. Yoommoo sanan goonu jettan yeroo waldaatti gadi baanu baga gammaddan nuun jedha harka nu qabaatii deemaa aniif isii wal fudhannee deemna. Ittiin jedhee natti kolfanii sana booda boqonnaaf ba'an ol deebi'anii cidhi keenya geggeeffame. Sana booda yeroo gadi baanu namni ta'e konkolaataa nuuf fide maqaa dha'uun barbaadu jennaan dhufeetu balbala baneetu seenaa nuun jedhe cherchiitti yeroo gadi baanu. Lakki nuyi miillaan deemna. Isinii finnee konkolaataa finnee naan jedhame. Yaa nuuf jettanii fiddanii baay'ee galatoomaa garuu dargaggoota kana hundumaaf fiduu dandeessuu bor. Hin dandeenye. So konkolaataa kaafatanii deeman jechuudha. Maaliifidha sana kan goone? Dargaggoonni kun konkolaataa kireeffachuu liimoozinii kireeffachuu tun barbaachisiin gaa'ela ofii garuu ulfinaan godhachuun hin danda'ama mana Waaqayyoo keessatti. Isa jedhu agarsiisuuf. Dhangaa guddaatuun qopheessin, daasii guddaatuun ijaarin, addaraasha guddaa kiraayituun fudhatin garuu cidha ofii ulfinaan mana Waaqayyoo keessatti godhachuun hin danda'ama.
Akkasittiin dargaggoonni kun hundumtuu faarfataa kutataan hiramanii faarfataa gamanaan nu geggeessanii mana seenne yeroo mana seennu tuma seenuu barbaadanii bakka seenan hin qabanii. Kolfaa maal jecha waan haaraa arga waan ta'eef kolfaa maal jecha deebi'anii mana isaaniitti galan. Akkasittiin irra cidha keenya kan nuyi geggeeffan. Waaqayyo isaa eebbisu paastor daqiiqaan kennallee dhumateera. Dasumaan warroota kana dhageeffatanii fi wanni dhaamuu fedhu baasii hagamii akka baastan osoo hin taane eenyummaa keessa lamaantu murteessa jechuudha. Atii fi haati manaa tantee waan murteeffattaniif namoota gaafuu cidharra waan gaafate. Wanti kun jira dhufeera hatta ta'e jennaaniin wantummaan kaminuu yoo hafe atadha haadha manaatti ima fudhattee galtaa ofumarra fokkasii godhe jedhee. Wanti kaminuu bakka guyyaan kun sii citeera wanti duuba deebisu hin jiru. Goonni ooleef lolliin oolu jedhan naannoo kennatti nama ammaa kan. Guyyaa san yoo murteeffatteetiin jettee horiin jiraatee baatee ati inuma fuutaa garuu haalaan akka humna ofiititti namuu walii galee wal fudhate ati wanni akkas gootee fi waan haadha manaa tanteetiin walii galtaniif. Walii galteen baay'ee barbaachisa. Namoonni baay'een osoma hin qabaatini horii irratti fokkasii godhanii horii baay'ee liqeeffatanii rakkina guddaa keessa of galchanii isarratti wanno jechuudha. Wanti an jechuu barbaadu inni tokkoffaa qabaatteef waan qabdu hundumaan baasin. Baasin. Waan bara jireenya keetii guutuu walitti qabatte guyyaa tokkotti ibiddatti nattee yookiin daaraa deebiftee biraa deebi'uun sirra hin jiraatu. Bor jireenya jalqabda jireenyi si barbaachisa. Maallaqi si barbaachisa. Kanaaf waan qusatte keessaa persentii amma kanaa fayyadamuu hin danda'a. Isa jedhu murteessuun barbaachisaadha. Lammaffaa hin qabdu taanaan liqeeffattee cidhan godhatin. Jireenya kee gaa'ela kee liqiidhaan jalqabdeennaan bara jireenya keetii guutuu jireenya liqiidha kanatti jiraattu jireenya liqii duwwaatu hin taane sababii keefan kanatti gale sababii keefan liqaa kana waliin jechuutu wal bileemii godhaa jiraatu wal hadheessuudha kan inni dhufu isa duwwaa immoo miti dhaloota ittaanuuf waan ati keessee dabartu dargaggoota si booda jiranii fi ba'aa keessee dabarta akka nama wanni godhu fannisaa deemuu ol kaasaa deemuu abaluun caaleen argamaadhaan deemta yoo ta'e warri si booda jiran dhaloota si booda jiran isaan duraa fannisaadha kanatti deemtu. Isaaniifis yaaduun barbaachisaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa sagantaa baasii cidhaatiif kan jedhu baasii cidhaa kan jedhu guyyaa har'aa marataatiin turre paasterii wajjin turre asirratti goolabneetiin jenna torbaan dhufu yoomessa cidhaaf ka jedhu. Isarratti mari'anneetiin jenna torbaan gaarii isiniif haa ta'u jedhaati sagantaa guyyaa har'aatiif qabnu sababii sa'aa irraan kaka'e asirratti goolabneetiin jenna hanga torbaan dhufu wal arginuuf nagaan nu tura.